Gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii ilaalessaa lixa Wallaggaa ona mana Sibuu keessatti tarkaanfii fudhateen meeshaalee waraanaa garaagaraa dugda diinaarraa hiikuu beeksise. Guutuu gabaasa kanaa qophii oolmaa waraana bilisummaa Oromoo keessatti qabannee isiniif dhiyaanna. Lixa Wallaggaa aanaa Qondaalaatti hidhattoonni murna bilxiginnaa qeerroowwan Oromoo lama ajjeesuun dhaga'ame. Jaalbooree Addunyaa dabalata qaba. Oromiyaa keessatti murni bilxiginnaa waggoottan arfan darban kana keessatti dhiigalmaan haadha hiyyeessaa kan sirna kamiyyuu irraa daran bifa adda ta'een lolaasaa jira. Kaayyoon murna bilxiginnaa ilmaan Oromoo lafarraa duguuguu fi karoorfatanii hojjechaa kan jiran yoo ta'u, godina lixa Wallaggaa aanaa Qondaalaa magaalaa Ashunfaa jedhamtu keessatti qeerroowwan Oromoo badii tokkoyyuu hin qabne ilaalcha biraatti maxxansuun dheengadda halkan gaafa gayya 21/2022 toora sa'a 8 irratti waraanni nama nyaataan Abiy Ahimad qeerroowwan maqaan isaa Firoomsaa Jamaal Buulee fi Kamaal kan jedhaman rasaasatti roobsuun ajjeesan. Qeerroowwan ajjeefaman kun barattootaa fi maatii qonnaan bultootaa yoo ta'an, yeroo boqonnaa isaaniitti maatii isaanii hojii qonnaa akka gargaaraa jiran arraasni biyyoolessa Oromiyaa maatii isaanii irraa odeeffatee jira. Akkuma beekamu yeroo hedduu waraanni murna bilxiginnaa aanaa sana keessatti namoota nagaa sobanii maqaa waraana bilisummaa Oromoo itti maxxansuun ajjeesaa, hidhaa, saamaa fi reebaa jiraachuu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Waraanni faashistii PP godina Qellem Wallaggaa aanaa Jimmaa Horrootti gudeeddii, hidhaa fi saamicha ammeessaa jiraachuun beekame. Jaaliraan Gameessaa waan qindeeffatte qabdi. Erga Abiy Ahmed qabsoo uummataa butuun aangootti ol ba'ee dararaan uummata Oromoo irratti raawwatu kan jabaate yoo ta'u, keessaayyuu erga obbo Shimallis Abdiisaa naannoo Amaaraa irraa daboo waraanaa waammachuun waraana naasuu uummataaf hin qabne Oromiyaa godinaalee hedduutti bobbaasanii saamichi, hidhaan, gudeeddii fi ajjeechaan uummata Oromoo irra ga'u daangaa darbuun jiraatotatti jireenya hadheesseera. Akka kanaanis godina Qellem Wallaggaa aanaa Jimmaa Horroo ganda Tiibbee keessatti hagayya 21/2022 waraanni bilxiginnaa buufata fayyaa gandichaa keessa qubsiifaman shamarree Badiree Baacaa Shuuramoo jedhamtu gareen gudeeduu rakkoo fayyaa qaamaaf saaxiluu maddeen gamasii arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Waraanni goleestuu PP kun maqaa sakattaan waraana bilisummaa Oromoo jedhuun bobba'uun qeerroo Oromoo adamsanii qabu kan aadeffatan yoo ta'u, onuma Jimmaa Horroo ganda warra Leeqaa irraa nama maqaan isaanii Abdoo Jibriilii fi Dagguu Geeta'uun jedhaman qabuun hidhanii jiraachuunis beekameera. Dararaan waraana sana PPtiin uummata Oromoo irra ga'u ittuma fufuun hagayya 20/2022 ona Jimmaa Horroo ganda Tiillee jedhamtu keessatti obbo Jibraayil nama jedhaman jalaa madaala hangaa tokko, obbo Najaash Addil jalaa sangaa tokko saamuun cinaatti Abdul Jabbaar Suleemaan maanguddoo ganda 70, Hasan Bakar, Adam Umar, Ismaa'il Umar, Adam Dobbaa kanneen jedhaman ammoo mana jireenyaa isaaniitti qabuun aanaa Gaa'oo Qeebbee bulchiinsa magaalaa Arroojii keessatti geessuun waraana bilisummaa Oromoo qabna jedhanii gabaa keessa naannessaa turuus maddeen dabaluun ifoomsaniiru. Godina lixa Shaggar aanaa Amboo keessatti waraanni bilxiginnaa namoota nagaa ajjeesuun yoo saaman, ona Cobii keessatti ammoo kaabinoonni sodaan aangoo wal jijjiiraa jiraachuun dhaga'ame. Jaalmurteessaa Bantii dabalata qaba. Waraanni murna bilxiginnaa lixa Shaggar ona Amboo ganda Qulliitiitti durbee Alamituu Tarreessaa mormaan rukuchuu yoo madeessan, Araarsaa Olii kan jedhamu ammoo ganda Doobbii keessa rukuchuun ajjeesanii jiru. Erga dheengadda hagayya 20/2022 gootichi waraanni bilisummaa Oromoo Cibraan Jaagamaa Badhaane lola waraana bilxiginnaa harcaase geggeesseen booda jechaa fi dararaa kan ammeesse murni bilxiginnaa nama baay'isaa Ajjama Abbaa Maatii jalaa beenya yoo saaman Addunyaa Tolosaa jalaa hoolota 13 qarshii 6,000 Ashuu Tafarraa jalaas hoolota 4 qarshii 3,000 saamanii jiru. Oduu biraatiin ammoo godina lixa Shaggar aanaa Cobii keessatti bulcha aanaa sanaa Dheeressaa Lammaa kan jedhamu guyyaa dheengaddaa jechuun gaafa hagayya 21/2022 ani marfameen jira, humna kanaan waraana bilisummaa Oromoo ofirraa faccisuu hin danda'u jechuun yeroo inni iyyatutti durayyuu yoom aanaa kee qulqulleessite jechuun isa aangoorraa buusuun bulcha haaraa Atoomsaa Irkoo yeroof bakka buusanii jiru. Sodaa waraanni bilisummaa Oromoo nu marsee jira jedhuun namoota sabboontota ilmaan Oromoo shakkiin qabanii hidhaa fi reebicha irratti geggeessaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaaf himaniiru. Godina Bahaa Wallaggaa aanaa Saasigaa keessatti waraanni faashistii PP qabeenya uummataa saamuu ammeessanii. Jaalaqaafan Fayyeeraa dabalata qaba. Rakkoo dinagdee akkasumallee qaala'insa jireenyaa impaayeratti mudatee jiru dandamachuu kan dadhabe murni bilxiginnaa waraanni isaa bakka jiranitti uummata saamuun akka of jiraachisan haala mijeessuufiin waraanichi golee Oromiyaa cufa keessatti
qabeenya uummataa saamuun dantaa dhuunfaa isaaniif oolfataa jiru. Haaluma kanaan godina Baha Wallaggaa aanaa Saasiggaa keessatti waraanni PP qabeenya uummata jalaa saamuun qabeenya dhaabbataa fi midhaan nyaataa hanga nyaata qophaa'aa mana keessatti kan fudhatan yoo ta'u, kana malees safartuu midhaanii, saalixii meeshaalee daldalaa dukkaana keessaa fi dogdoqqee dhaabuun irraa hiikkatanii gara mooraa ofii jiraataniitti geeffachuun itti fayyadamaa jiraachuu jiraattonni dubbatan. Walumaa galatti qaaraa, akurii, boqqolloo, boobee fi akaakuuwwan midhaanii argatan hundayyuu kuusaa midhaanii seenuun akkasumallee mana namoota dhuunfaallee osoo hin hambisin cabsuun saamanii fe'achuun gara mooraa isaanii lammaffaa jedhamutti fe'atanii deemaniiru. Mana keessaa baaduu fi itittuullee osoo hin hafin akkasumas buddeen namoonni tolfatanii manaa qaban gadi guuranii itti nyaataa turuu fi kan irraa hafe ammoo fudhatanii deemuu namoonni qaamaan argan hadheeffatanii dubbataniiru. Dabalataan ammoo hawaasa karaa deemu qabanii erga dararaniin booda waan inni harkaa qabu saamaa akka jiranii fi dogdoqqee namootaa dhuunfaallee osoo hin hambisin fe'achaa jiraachuutu himama. Murni bilxiginnaa lafa qonnaan bultootaa naannawaa magaalaa Adaamaa jiran irraa manneen diigaa jiraachuun dhaga'ame. Jaalaa Caaluu Roobaa dabalata qaba. Murni bilxiginnaa akkuma abboota isaatii lafa qonnaan bultootaa saamuuf qonnaan bultoota lafa isaan irraa buqqisu hojii godhatee dalagaa farrummaa isaa itti fufuun baadiyyaa magaalaa Adaamaatti aananii jiran irraa manneen diiganii lafa sana namoota maallaqa qabaniif firaa jiru. Torbee darbe keessa magaalaa Adaamaatti kan aantu ganda Daabee Solloqee irraa manneen namoota ooyiruu isaanii irratti ijaarratanii hedduu diigaa turan. Lafa ganda Daabee Solloqee kana kanaan duras maqaa zoonii industirii jedhuun qonnaan bultoota irraa fuudhanii kan turan yoo ta'u, yeroo ammaa ammoo abbootii qabiyyeef lafa kaaree meetira 200 qofa hambisuun erga kennanii fi maallaqa gurguddaan kaabinootni sirna PP gurgurachaa